Jaallatus jibbitus kan dur qimamii madaamii irrammoo ofiisheetiif madaamii taate mana baaburaa yookaan of coccirtii akka margiitan warri daakuun jira daaraan jira oqqeen jira falteen jira sangaan ammayyoon qotaa manni citaan harreen jirtii namni akkasitti jira jettan dhugaa ittuu isin hin qalladdu dhuguma gooftaa ittuu amma isin eessa qaree wanti hundumtu akkasumatti jira. Nagaa keessanii akkam naguma nuti jirra galata waaqayyo har'a immoo ofcoo deemaa jirra sinii galee mana ofcoo deemaa jira sagaleen isaas keessaa xiixaa jira gaariin minyaan keenya fudhattee deemtee jechuudha nuti immoo sodaanne ani garbin garii yabna sodaa yeroo irraan gadi fiddifatan giiftee kufunyaan hin kimbiliyoona goote yamaalii kun jedha innaa ilaala sirraan karaa jiran si'a gudii taane jechuudha orgoorratti. Innaa gaayis mana ofcoo deemaa irra magaala keessaa baaneetu jechuun koo ispaaltii irra baanee istaadiyeemii jedhan safara kana gama sana istaadiyeemiin akkasittiin deemaa jirra jechuudha. Innaa warri duratti maatii keessan biroo jirtan warri baadiyyaas ta'e magaalaas ta'e namni mana ofcoo hin deemne hin jiru sila. Innaa warri dugda keessanitti harreetti fardatti dugdatti baattanii halkan faa mana baaburaatti isinitti eebeeku vizitaa yoo qabaattan mana ofcoo isinitti agarsiisna nu waliin koottaa isiniin jenna nu biraan hafiina viidiyoo keenya garuu mee maaliif laayikii sheerii hin gootan maaliif sabskraayibii hin gootan wanta akkas isiniin jennaa nu waliin koottaa har'a waan argitanii hin beekne vizitaa si yaadachiisuuf deemna. Akkuma isiniin jedhee gaariitu fudhatee sokkichuu gaariin geessitee achitti isinii buusteetu dabartee jechuudha motora isin jettan yookaan mana ofcoo isin jettan geessitee isinii buustee amma inni dura keenya darbee achitti gad ilaala as kanatti mana baaburaa ta'anii isa mugan tokko beektume yeroo warafaa eeggatan akkasuma gubar akkasuma mugaatii hillimitti callimitti kunis waanuma jiru laa waanuma jiru nuti mana jala teenya eegganna. Kaan immoo kunoo mana keessaa motora lamatu jira as keessa baay'ee wayii kan ashaaroo faamnaamni daakuu fi kan minyaan isa kaan daakuu jechuudha. Kaan iddoo ashaaroo habataa kan dugda qabatee kan maal jedha. Dubartittiin isheen katee diimaa shumburaa kunilaa garaan ishee gamagee ani hin deessinsi'a. Innaa waan da'umsa jala geessee qopheeffatu fakkaata baay'ee daakaa oolte. Isheen kun immoo ashaaroo fidattee uftee sekandii tonturii itti naqattee sokkoote. Argitanii harreen mana keessa xilliq qoosaan akkasiin jiru. Isheen kun harree isinii galee. Argitanii qaxaleen baadiyyaa keessanis akkasitti uftee of ilaaluun hin jiru. Hojii asila kanuma keessa baanii kanuma keessa jira bakka hundeen ofii kanuma. Jaallattanis jibbitanis isinii galeedha malee. An akka kanaa jireenya akka kanaa namatti toluyyuu hin jiru. Innaa asteenyee maal jennee eegganne kanniiti ishee kunoo ishee immoo daakuu ammaara olchicha gadi chaartu kanaa garuu baay'eema tokko na ibe ugaa rabbi baay'eema tokko na ibe xinnaa mitiin isheen intinaa gochaa oolte jecha ammaara oolte jecha qofaama ishee ofteetti feete garuu bayyesuus jireenyi baadiyyaame harritti ishee nama ba'an irraa hiikamaa jiru kuni garuu jecha maal goote seetan hingalu ettee manatti dibiddibii meeqaan gootottaa meeqa intalli takkan iitti takkan rukuttii takkan garaftii takkan morma qabdi gurra ishee miccirte gootottee ol gashi ilaala hilleekkiitiin ol galte waan ta'eef akkasittiin sirbaa jirti jechuudha. Amma kana takkumatti naqattee sokkiti maaliif motorri tokko inni ashaaroo daakuu rafaan qabu waluma seenaniitu horooressanii tokko jechuudha. Kunoonni motora daakullee ka'e irraa buusee gargaare amma kan nuyi keessanii magaala keessa si ol ba'uuf chiipsii barbaacha chiipsii wayii bitannanne chiipsiin hin jiru achiin booda saambusaanis faan jira sammuun hin jibbe. Gaayis akkaadhaatti gudii ta'anii beennuun isiniin jedhu maaltu ta'e seetan motorri warafaa go'ate dhiisnee galuufisii waan umu fakkaata taa'uufis umuu dide motorichi gadi hin buusu fakkaata innaa nutiin keessaa nu ta'u qursii nyaatiin manaa baani salphinni sitti nu qaba dhugaa rabbeen nam fid innaa maal goone seetan waan bitan laala buskutii birii meeqa kun asteer birii digdamii
Biridamishan agaruu kanarraa ta'e kan bulee ta'e hin beeku. Akka በኢየሱስ ማሚ ካናላል አከምተኛ እስቲኛ ኡሜ እስከንለ እዘዘን ካካሳ እንገባክ እና ቡስኩቲኛ አሻልቢና ንቀቀበ ስንጀና ጋይስ ቡስኩቲ keenya akkasittiin daaraa goone akkasittiin xaxxaraganne ammas garuu jecha saree amma kana duratti man beekan wayyaa miicaa fi manni motoraan nama beelesse Ini yaadatta miti isa gaaf tokko mana motoraa ta'e jette gaaf tokko motoruma kana uftee as oolteetu gargara galtee nan beelees hin jenne waas hin ta'e hin jenne akkasumatti laabeettu jette funyaan kunii baddi kun wal dubbisecha kana jechuun milikkita beela'uuti mitiire inni akka sinii jenna gaa'is har'aasuma ooluu natti fakkaata dhugaa rabbi saayitiin baay'ee tokko deemee jira suuqillee cufnee ufni ishelle ijoollee gaariitti kennu sodaa'e qofaa koo sodaa'e lamaan keenya walirra hin jirru jecha lamaan keenya sodaanna akkasii mi'a mammoonni achi deebineetu akkam akka ta'e ilaalla motorichi gadi hin buusu xip gadi hin go'u. Amma garasitti achi deebinee jirrachu uummanni baaburichaa isa kana akkuma taanu taanii saatii meeqa teenyee amma itti naqaa jirra ammarraan jira kun argitanii kun ammarraan jira manni baaburaa isa kana fakkaata ijoolleen tokko mee daaraan jira okkeen jira ammayyuu namni nama qotaa warri jettan jirtu qimamoonni tokko diyaasporaawonni tokko jechuun hin qalladdu okkeen isa qaddoo isaati daaraanis wanti jiru Itoophiyaa keessa akkuma jirutti jira la of hin jajiina warra akkasittan jechuun ifa manaa gu'aa malee uy ammayyuu daaraan achuma jira okkee uy ammayyuu sangaan hin qotti gaa'ettuu sinii moon qalladdu Inna akkasittiini fataa jechaa jirra. Ani dhagaa'umni koo danda'e yoo hin dandeenye mango garuu bakka kamiyyuu dhiisuu saafuu isin barbaadu mana hofcoo har'aan guyyaa sadaffaan deemechuu argaa dhufe yeroo duraa ofii koo takka deeme achi asteer faana gaaf tokko achi ga'eera har'aan sadaffaa deemnee jechuudha akkasitti gangalachuu daakuu keessa maal jechuuminaaminiitu jira kun jiruuf jireenya biyya keenya Itoophiyaa keessaati achuma jira jechuudha waan dandamtu sinii galee inni kan biraan kunas kanatti immoo bisingaa gabaan jirtarra gabaa akkamiitu jira magaalaa kana keessa argitanii dubartittii ishee ulfasan jecha harree irratti baattee harree jalatti baattee fidde ba'a baattee ufticha harree jalatti garuu morfishee waan dawgeessetti fakkaata gaxariitii ufti ilaalaa haadholiin biyya keenyaa fa'aa keessumaa warri baadiyyaatti dhufan kana daakichinni gajjallaa warra tuulamee taa'us immoo dubartii la ulfi gama geeru tokkotu daakkachaa oolte irra naqattee gabaa deemtee jechuudha. Ofii mashee ammaarrachaa oolte innaa kana baataniitu akkasitti jiru jechuudha. Kun isuma keessatti dhalannee guddaan namni mata lawwaxaa nagarella. Isinii galee nama itti hordoftanii inni sun achuma jira kun asuma jira moo kun akkasimoo jettan gumaa jettuu isinii innaa akkasitti oolmaan keenyaa guyyaarraa kana fakkaata asteeritti naqaa turtee ani immoo jalaani ani garbuu nyaadheen gudda'e isuma ogaasaa dubbachuuf garbuu nyaachaan gudda'e jechuudha biyyi keenyas biyya garbuuti malee xaafiin baasu warri beektan beektu kanaan duras immoo isinitti himee ture amma waa'ee biyyaa isa warraa garbuu gurraacha fa'aa abshiloo fa'aa hunkuruu fa'aa isa kana nyaachaa guddanne bar isomnu kaa'ugaa yeroo dubbanna kuni miimoorii istoorii keenya annaa arrammoo xaafii nyaanna akka barma fide waan ta'eefu amma ton biyya keenya jiraa'ee baadiyaa sana jiraa'ee garbichuma sana cagada kan akka garbuu hin jiru sinii galee waan hundumaafuu inni qorichaa siniin jechuu fi
Qimamoonni warri tokko tokko keessaa bakkuma ka'umsa keessanii sana dagattu nama tokko tokkotu akkasitti taasifna taasisa malee. Amma kan rakkoo biraan hin uumamne innaa argitanii jirtu kunoo kan naxalaasaa jirutti bu'ee kan mucaasaa baattatee taa'aa kan immoo garaatti baatee taa'aa kan immoo obsee warafaa eeggachuu dadhabee naannaa kan immoo gabaatii bitee achuma keessatti soreetutti dabalataa isheen kun immoo takkaa maddaarabaa naa qabdee innaa waan akkasiitu jira yeroo bullaa'uu diduu akkasittiin itti qabattanii akkasinii bulleessuu amma kana inni kunaan keenya. Kunoo maddaarabaa hi'achaa akkasuma qal jedhaniitu jireenya ofii moqqi damaqqi godhanii isiniin jaa ganamas gaariitu fide ammas immoo gaariitu nu galchaa jechuudha la. Dhageessanii as keessa harree immoo mana xixilli godhu gaayis. Anillee biyyi keenya harreen hin jirtu fardi mana seentu kan beektu harreedha kuni kun harree mana gashanii akkasitti irraa eegu harree ala sinii galee harree. Isheen kun immoo maali akkan jennate moo beektani inni argitanii intala ishee mucaa dugdatti baattee. Zambiilii harkatti baattee harree ooftee akkasii kaa jiruuf jireenya isaan kana biratti hafe jireenyi mi'aan innaa akkasii isheen mana seentee baatee kun immoo maal akkan jenne harree ala harroota beektu miti kunoos jiru kunoo teega isheen durqimamee madaamii har'ammoo durqimamee madaamii har'ammoo madaamii as keessa xaxxaragatti kunoo akka indaaqqosuu isinitti nam'ite kana fakkaata. Amma kana gaarii duunee bannee gaariin badde duunee bannee arganne ni gaarii yaabuu na sodaa asteer immoo itti ba'u malee jettee isheen gaariitti baatee ni bajaajitti hamba'ee dura isaaniin darbe garuu amma kana daakuu keenya fidannee gara mana keenyaatti galaa irraa jechuudha turreera garuu. Annaa amma kana isaanii mucittiin immoo xiqqoo tokko gaarabbiin nama rarteen isiniin ja'a yeroo isin hin dandeessattanii gaafattan itti ilkaan buqqifanne isiniin jedhu kunoo mana keenya fillafiitii geenye daakuun keenya mana ga'ee.